Har'a mata duree ayyaana irreechaa fi iccitii qophii biltsiginnaa jedhu qabannee dhiyaannee jirra. Ana waliin kan jiru waa'ila koo yeroo hundaa Ittaanaa Habteeti. Akkam Ittaana? Akkam jirtan milkeessa? Baga deebinee wal argine. Nagaa baga wal agarre deebinee hordoftoota keenya duraan dursee baga ayyaana masqalaan isin gahee nu gahee hunda keenyaan jechuu barbaanna. Har'a daamaraadha. Boru masqala. Mata dureen keenya immoo kan torbanii qabanneeti dhiyaanne baga hunduma keenyaan nu gahee jechuu barbaanna. Itti aansee egaa mata duree kan akka haasa'uuf irraa dubbachuuf nu tolutti bakka sadan tokkotti cabsineetu ilaalla. Gara jalqabarraa maalummaa fi deebi'ee kabajamuu eegaluu ayyaana irreechaa irraa dubbanna. Akkamitti akka deebi'ee. Lammaffaa irratti irreechi to'annoo abiyyi jala galuusaa isas qajeelchinee irraa haasofna. Gara dhumaa irratti immoo sosochii ayyaana irreechaa kana ayyaana sabaarraa maqsuun Oromoo diiguudhaaf sosochii godhamaa jiru jira. Sanarrattis yaada qabnu gabaabsinee dhiyeessina. Haga dhumaatti nu hordofaa jennaa. Garuu sana dura odeeffannoo lamaan tokko hordoftoota keenyaan gahuu barbaanna. Odeeffannoon jalqabaa waan waraana naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffamaa jiru wal qabatee jijjiiramoonni gurguddaan ta'aa jirutu jira. Sanarrattis yaada kennina. Itti aansinee immoo Abiyyi Ahmad hongee dippiloomaasiidhaan dhaamuunsaa waanuma beekamu haa ta'u gara Raashiyaa deemee achitti mul'ataa jira. Sanarrattis waanuma gabaabaa dubbannee dabarra. Gara jalqabaa irratti odeeffannoo isa jalqabaa wal qabatee odeeffannoon waan raayyaa ittisa biyyaa Oromiyaa keessattis naannoo Amaaraa keessattis rakkoon isarra gahaa jiraachuutu jira. Sanarratti odeeffannoo maal qabda Ittaana? Ayyee egaa oduun akka bal'inumaan dubbatamaa jiru qabatamaattis akkuma argame kifla xoorii guddaan tokko naannoo Amaaraatti bittinnaa'eera. Faannoon rukuttee bittinneessiteetti kifla xoorii tokko. Inni kun egaa jetteetu hin ta'in viidiyoodhaan waraabamee loltoonni haala nama gaddisiisuun booji'amanii madoo kan ta'an inni kaan wal baachaa inni kaan wal tirsaa yeroo addaraasha wayiitti naqan hiriiranii mul'ataniiru. Akkasittiin egaa kan wantichi ta'ee namni baay'een akka inni ajjeefamee loltoonni baay'een akka isaan ajjeefamanii jarriyyuu himaa jiru. Warra booji'aman immoo viidiyoodhaan waan ilaalaa jirruuf homaa waan sanatti daballu baay'een hin jiru. Garuu fokkorsuun inni jeneraalonni biltsiginnaa TV'tti as ba'anii fokkoran qophoofneerraa galaana diimaatti dhiyaanneerraa qoochoo baafneerra barrisuu fi reedsii geenyaa maal jedhu suni asumattuu faannoon kottee cabsiteetti. Asuma naannoo Amaaraatti jechuudha. Kana duwwaa miti. Naannoo Oromiyaa keessattis waraanni bilisummaa Oromoo iddoo garagaraatti keessumatti giddu galeessa Oromiyaatti loltoota hedduu akka booji'ee fi kaan immoo madoo akka godhee dubbataa jira. Amma egaa rakkinni cimaani wanti kun tokkoffaa uummata bira akka barbaachisutti ga'aa hin jiru. Maaliif wanti uummatatti himamaa jiru tokko waa'ee giddibiiti, lama waa'ee abaaboo dhaabuuti, ililleedha. Amma immoo kunoo ayyaanaan wal qabatee wanta garagaraa wanta biliclicee hojjetanitti agarsiisu malee rakkina qabatamaatti biyyi kun keessa galtee jirtu. Loltuun biyya kanaa gam lamatti qoodamee dargaggoon biyya sanaa inni kaan du'aa inni kaan ajjeesaa jiraachuusaa uummatatti oduun kun kallattiidhaan keessumatti iyyuu miidiyaalee gurguddoo biyyi sun qabduun himamaan jiru. Kanatu jira. Gama kan biraadhaan kun ta'uu isaarraan kan ka'e makkalaakayaa keessa naafuu guddaan dhageenyee jirra.
maddoonni keenya akka nutti himanii jiranitti naasuun kun wanti inni irra dhaabbatu makalaakayaan ijaarammisaa keessumatti iyyuu caasaan basaasa isaatii odeeffannoo loltummaa dhimmisiisee dabarsee warra makalaakayaa haleeluuf kennee ta'a malee akkamittiin hamma sadarkaa kanaatti rukutamna kan jedhu naasuu guddaatu galee jira. Yaaddoo guddaan isaan keessa galeera. Kanarraanis kan ka'e walgaarreeffannaan sabummaarra dhaabbate makalaakayaa akka inni durumayyuu jabaataa dhufeera. Amma immoo sadarkaa guddaatti akka inni ol ba'ee fi cinaachaan wal ilaaluun akka inni jabaataa jiru makalaakayaa keessaa dhageenyeerra. Kanarratti kanumaan jechuu barbaade milkeessa. Baay'ee galatoomii. Wanni dabaluu danda'u tokko maa'inni amma waldaa qabataniiru warri faannoo jedhamaa jira. Waldaa qabatanii gara dasseetti deemaa jiru han jedhu ragaanii baay'ee agarsiisaa jira. Makalaakayaan Abiyyi egaa akkaataa inni itti ijaaramee akkaataa inni humnaan ijoollee qabanii lafa leenjiitti erganii ijoolleen tu leenjii gaasha qabuun godhatiin sana booda bobbaasa Abiyyi dhimma hin qabu inni waa'ee nama booji'amee nama ajjeefamee nama waa'ee kanaa dhimma isaa miti Abiyyi. Haa ta'uuti makalaakayaan Abiyyi waraanuu akka hin dandeenye beekamaadha. Hooggansi isaas uumaa faayidaa hin qabu. Deengadda kana muudama garaagaraa kennee utuu muudama sana hin fixiin dhagaa wanni kun inni ta'ee. Kanaaf amma sodaan akkuma ati jette sodaan makalaakayaa keessatti baay'ee uumameera. Paniikii ta'aniiru. Guyyaa tokkotti salphumatti amma kana sadarkaa kanatti qiblatoorii rukutanii waldaa qabachuun salphaan ta'u deemee wanni ta'aa jiru kun makalaakayaan kana booda mooraaliin isaa already durumaa makalaakayaa jechuun bar waan loluuf illee hin beeku. Eenyuuf akka lolullee Abiyyiif lolta. Biyyaaf miti kanatti loltu. Sirna nugusa tokkoof nama tokkoof jettee nama faayidaa hin qabne tokkoof jetteetudha duuta. Namni du'u hin jiru harka kennata malee. Kanaaf wanni kun Oromiyaa keessatti sirriitti argaa jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo booji'ee agarsiisaa jira. Waraana gurguddaa fudhatee. Amma magaalotuma naannawa Finfinnee malee iddoon kaanuu lafa makalaakayaan taa'u akkasumatti wal bira daddarbama malee kufeera mootummichi kun. Already kufeera. Wanni nuyi kanarratti arguu dandeenyu qorqalbiin makalaakayaa cabe. Amma dhaadannoo isaan jechisiisan laali itaan. Yeroo TDF'n waan inni jechisiise sana ammas jechisiisan. OPDO'n warra abbaa duulaanfaa namoonni amma warri duraas booji'amamtoota miti warri hundi isaanii warruma booji'amee deebi'ee OPDO ta'eetu OPDO ta'anii ammas immoo mootummaa qabatanii ammas immoo deebiseetu TPLF'n dura dargii booji'ee godhe. Dargii keessa waraana booji'eetu OPDO ijaare. TPLF'n. Abbootii keessan boojinee rasiininis isin boojinee jedhaniitu jechisiisan warra TDF jalqaba. Warri faannoos waanuma wal fakkaatu jechisiisanii. Kuni qorqalbii makalaakayaa keessatti balaa guddaa qaba. Salphaan ta'u jechuudha. Lafa jirutti makalaakayaan harka kennataa jira jechuudha. Kanaaf amma wanni jiru hooggansi makalaakayaa kana booda jiru gara uummataa goruu malee Abiyyiif jecha salphachuun irra hin jiran. Abiyyiif jecha ijoolleen fichisiisuun qaban. Kunoo gara waraana bilisummaa Oromoo faana dhaabbachuu danda'u. Namicha kana ofirraa rimuuvii godhanii gara nagaatti ceessuu danda'u. Salphaadha wanni kana kan xumuruun. Namichuma kana ofirraa gaggeessu malee biyyi nagaa argata. Bokkaan hin caamarra. Bokkaan waraana Oromoo irratti bahaa lixatti kibbaa kaabatti Oromoo guyyaadha Abiyyi fichisiisu kun akka bokkaarraa caama. Namichuma kanarraa kaasu malee. Kanaaf salphina akka kanaa makalaakayaan illee atiin callisee ilaaluu hin qabu. Waan jedhu nuwasumaan dabarree kayitaanu kan waan Abiyyi dippiloomaasiidhaan kufee lafa dhaqu dhabee hiriyoonni isaa mootummoota gamtooman
yaa'ii walii galaa waggaa waggaatti gaggeeffamu asuma New Yorkitti warri biyya bushan hundi as New York jiru. Biyyi guyyaa waggaa 7 guutuu hin dhufne barre New York dhufee qaamaan dhufee haasaa godheen beeku Abiy. As hin dhufne inni eessa dhaqe? Moskoo dhaqe. Moskoo Putin jechuun bar kasasamee jira waan ta'eefi Awurooppaa keessa darbuu hin danda'u, Awurooppaa dhaquu hin danda'u. Dhiyoo kana gara Ameerikaa kana gara daariirraan karaa Alaaskaadhaan seenee bahee lafa Abiyyi dhaqu laal. Dippiloomaasiidhaan kufee hongeen dippiloomaasii isa dhoofnaan lafa dhaqu as dhufee haasa'uu hin danda'u. Bakka namni dhalli namaa hooggansi addunyaa jiru dhufee dhaabbatee afaan danda'uun illee haasa'uu hin danda'u. Hin sodaata waan baay'eetu jira gaanni waan hedduudhaaf baqatan gara nan waggaa 7 guutuu utuu UN General Assembly hirmaatiin nama aangoo gadhiisuuf deemudha Abiy. Nama salphinaa jechuudha. Inni amma Moskoo jira. Moskoodhaan maal hojjetaa jira jedhanii itti aanatti dabal. Amma laa waan kana argitee innaa ta'e itti fufiinsa proppagandaati. Amma wanta sadarkaa inni dhaqee haasa'ee nama akka haasa'u barbaadu sanaatti tun ta'in sadarkaa proppagandaatti kan wantichi jiru. Inni wanti inni akka namni haasa'u barbaadu waa'ee niwukileeriiti. Wanti inni itti jiru qabatamaatti garuu waa'ee proppagandaa tara aktivistiin tokko hojjetuuti wanti inni hojjetaa jiru. Dhageessee yoo ta'e yeroo hidhaani laga Abbaay sun yeroo inni eebbifamutu niwukileerii hojjennaa jedhee dubbate jechuudha. Waan lafarra hin jirre wanta homaa lafarra qabatamaa hin taane tokko. Amma immoo walgayii ofiisaatii Raashaanii yaadannoo yeroo itti boombii akkasii kana hojjetatan sana kabajachuudhaaf godhatan irratti kanayyuu na affeeraa jedhee kadhatee kadhaa meeqaan akka inni dhaqedha. Kan dubbatamaa jiru na affeertan malee du'eetan argama kan jedhu malee Abiyyiin namattis lakkaa'ee namni achiiyyuu namni namatti lakkaa'ee waamuun hin jiru. Garuu kun akka inni dubbatamu waan barbaaduuf waa'ee niwukileerii kana dhaqee akka godhee kana tafaraaramee dhufee maal akka namni jedhu waan barbaaduufi achi dhaqee Puutinii wajjiniin harka wal cabbatee kolfaa footoo ka'eera jechuudha. Waa'ee niwukileerii ilaalchise Haayile Sillaaseen dookumentii farrame qaba baay'ee. Jechuun Abiyyi miti kan kanantinii jedhaa jiru. Jaarsis bara isaa guutuu akkuma farrametti waraqata isaa rimmi nyaatee innis biyyoon isa nyaatee waa'ee niwukileerii karaa sana hin baane biyya sana kan waxalaa jiru beeladhaa, loladhaa, wal gaarreeffannaadha. Kanaafi namni biyyaaf dhimmu lafatii amma jette kana jira United Nation. Namni waa'ee biyya isaatii dhimmu. Waa'ee biyya isaatii namni fuulduratti tarkaanfachiisuu barbaadu lafa sana jira. Hundumtu olloonni biyyatti addunyaa guutuun kan United Nationitti miseensa ta'e mootummoota gamtoomaniitti kan miseensa ta'e hundumtu iddoo sana jira. Inni lafatti mul'atu barbaada qobaasaa waan ta'eef lafatti mul'atan ta'uu hin danda'u kun. Lafa addunyaa guutuu wal ga'ee yaada isaa ibsatudha malee kophaatti nama agulii akka isaatii tokko lafitti ol baasanii acabaccabaniif hin jiru. Namni hundumtuu barcuma wal qixxee qaba mootummoota gamtoomaniitti. Hiyyeessis, sooressis. Inni guddaanis, inni xinnoonis barcuma wal qixxee qaba. Kanaafi barcuma wal qixxee sanarra teessee yaada uummata keetii, rakkoo biyya keetii, garatti biyya kee geessuu barbaaddu, tumsama akkamii akka barbaaddu, addunyaa akkamii akka arguu barbaaddu, amma isa Keeniyaa Ruuttoo waan inni dubbate. Biyya 54 cal jettanii Afrikaa keessatti gattanii tuffattanii raattanii mootummoota gamtoomanii jedhamaatti fufuu hin dandeessan kan jedhu biyya isaa bira darbee rakkoo Afrikaa dhimma bakka bu'iinsa Afrikaadha dubbate. Kanadha namni biyyaaf dhimmu. Kanadha namni biyyaaf dhimmu. Inni bixxila proppagandaa ofiisaatii hojjetachuu barbaadu immoo anaaf naa cabaccabaa kunoo lafa akkasiitti waan akkasii hojjedheeradha. Amma wanti Abiyyitti jiru waa'ee proppagandaati siin jedheera. Rakkinni jiru garuu rakkoo Itoophiyaa gaafa ilaaltu rakkina biyyi sun qabdu gaafa ilaaltu nama waa'ee niwukileerii haasa'a.
Niwukilarii sana yoo qabaatte rakkinni Itoophiyaan furamaa? Abiyyi aangoo irratti nafaa yoo niwukilarii qabaate. Dubbii propagaandaa odeessuu malee wanti godhamu hin jiru. Isa kanaafi loltuu biyya keessatti salphatee rukutamee qabamee madeeffamee inni kaan ajjeefamee hidhamaa jiru dhiiftee waa'ee kanaa haasa'uun nama akkamii akka ta'e sobduu nama biyya kanaaf hin malle nama ulfina hin qabne ta'uusaa duwwaadha kan inni salphina isaa agarsiisaa deemu malkeessa. Kana xumuruudhaaf egaa Abiyyi tokkoffaa maaliif UN baqatee yoo biyya taa'e balbala cufatee ajjeechaadhuma hooggana miti biyya keessa taa'eetuma nama rashansiisuu hooggana taa'eetu. Amma inni biyya keessa taa'ee nama wayii ergeetu dubbachiiseera. Salphina kana jalaa bahuuf jecha akkuma ximmatte maaloo nan dhufa waraqata naa ergaa waraqaa seensaa jedheetu gaafate. Maal kootu rakkoon qabu jedheetu Putin waameeni achi dhaqee wanni gadi maaliif UN baqatanii waggaa 6 waggaa 7 guutu yoo jenne tokkoffaa yakkamaa ta'uusaa beekaa biyyi mataansa. Ela kushisiidhaan namni yakkamaan lafa akkasiin dhufu lafa UN dhufee haasa'uu hin danda'u. Hiriyoonni isaa warri ollaa Keeniyaan Ruutoon Wiilaam Ruutoon fa'a laphee isaanii dhiibanii taasisuu bara. Yakkamaa akka Abiyyiin ta'an miti ka. Kanaaf salphina keessa jira Abiyyi matuma isaati. Hin hubata bara. Salphina isaa Abiyyi. Lammaffaa immoo miidiyaa addunyaa sodaata Abiyyi. Yoo gara UN kana dhufee hin gaafatuun akka carraa balbala irratti qabanii nama meeqa fixxee Tigraay keessatti nama meeqatu Oromiyaa keessatti ajjeesaa jirta jedhanii gaafatu. Naannoo Amaaraatti meeqatu si hafeedha. Hin danda'u kaabi. Nama addunyaa irratti yakka waraanaa jedhamee UN'dhaa kaasee hanga Ameerikaatti itti murtaa'e namichi kun bara. Akkamitti dhufa gara UN? Sadaffaa namichi kun dandeettii tokko hin qabu. Hin qabu maa tokkotti yabe. Dandeettii wayii waanuma dandeettii jedhamu tokko hin qabu. Dhufee waltajjii UN irra dhaabbatee haasa'uudhaaf maalisuma Itoophiyaatti kun waltajjii irra yeroo dhaabbatu hin amanuu bari inni ammoo shawwadaan jira jedhee amana. Inni dubbanneerra waa'ee kana. Abiyyi muummicha ministeeraa Itoophiyaa hin taane ganaa ta'uudhaaf dhama'aa jira tuun ta'in immoo deema. Jennee dubbanneerra. Nama kanatu nama dandeettii uumaa tokko hin qabnetu nama yeroo hunda waraana nama ajjeesuudhaan amanutu bakka waltajjii namaa dhufa. Waltajjii hooggantootaa dhufa hin dhufu. Kanaaf lafa baqatu wayii dhokatee dhaqee miidiyaa qofaan of waraanee EBC faanaadhaan poosti godha dabaa ta'eet of waraabeetu daba poost jedhaan ijoolleen. Kana hojjetaa dhaqee ta'u jechee namchi kun. Niwukilaarii maal abeet niwukilaarii aangoorratti nama tursiisu niwukilaarii yoo qabaatte waraanuma isaa intarnaashinaali yoo waraana gaggeessite niwukilaarii hin fayyadamtu. Niwukilariin waraana hambisuudhaaf kan itti fayyadaman. Amma Raashiyaa fi Yuukireen wal waraana. Raashiyaan niwukilariin fayyadamti hin fayyadamne bara. Niwukilarii ijaartes ijaaruu baattes barcuma kee wanni si hambisu tokko illee hin jiru. Dippiloomaasiin hongee ta'eera inni lammata deebi'een suphamuu inni garuu shuma kana baqaadhaaf jecha waa sobuudhaaf uummata joonjessuudhaaf cheap propaganda ati sana. Isaaf gara sana dhaqee waan jedhuun kaasa. Kanasuma irratti xumurreetu gara mata duree keenya isa itti waanuma tokko ituu kana xumurree hin darbinii yoo namumti waa'een biyya kanaa sarakkisu jira ta'e makalaakaa kana keessa jira jedhee waan yaaduuf waanuma tokko dubbachuudhaan barbaada. Amma namicha kanaa wajjiniin kuftanii kaatan dadhabdan hamma ajjeestan ka hamma duutanis duutan hin gahu hin jedhan jechuun wanta isin hin gashine wanta loluudhaaf isiniif hin malle lola tokko itoo hin qabaatin Oromiyaadhaa wajjiniin lola dhaxxanii makalaakaadhaan hin jedhan.
tokko Oromiyaadhaa wajjin tuun qabaate. Lola dhaxxanii. Lola sana injifattanii ammarraatti. Hin balleessinaa jettanii ijoollee Oromoo kan isiniif gaachana ta'uu danda'an biyyaafis kan gargaarsa ta'an. Silaatii walii wajjiniin mari'attanii kan biyya kana gara fuulduraatti adeemsiftan. Lollu malee hin balleessina lafarraa ishee xaragnaa jettanii ishee xaraddanii waggaa 7 kun ganna 7 dhume hin taane. Sababiin isaa maal akka ta'e beektu. Dhokataa miti. Lafa uummati jirutu humni jira. Yoo humni dhabamallee lafa uummata jiru wanti uummati barbaadu sun lafarraa baduu hin danda'u. Lolli akkasii xumuramuu hin danda'u jennee gaafa isin jalqaba Oromiyaa dhaqxan isinitti himne. Hin dhumu waraanni kun waraana keessaa hin baane keessa dhaqxanii. Ofii sin rakkattu, uummata Oromoo sin rakkiftu, biyyi kun sin rakkata. Isaa isni. Alaqaan keessan nama salphataa waan ta'eef isa dhageessanii deemtan. Hin taane. Ituu kan Oromiyaan xumuramin Tigraayin deemtan. Tigraayin dhaqxanii uummata tokko xinnoodha jettanii digirii 360 marsitanii beelessitanii qoricha dhawwattanii karaatti cuftanii irraan boombii itti roobsitanii jalaan loltuutti naqxanii nama jimlaadhaan ajjeeftanii. Waraannillee erga xumuramee booddee jimlaadhaan nama ajjeesuutti kaatan. Ollaa affeertaniitti fiddanii biyya ormaa affeertaniitti fiddanii nama jimlaadhaan ajjeeftanii. Kanarraan kan ka'e maqaan keessan tokkoon warri ajajooti makalaakaa yeroo sana hirmaattan maqaan keessan galmee yakkamtoota addunyaa irratti galmaa'e. Beektu kana isinis. Amma dhiyoo kana dubbannee turre waa'ee saankshinii militarii saankshinii Ameerikaan isa seen haaressite irratti haasofnee turre. Sababa kanarraan kan ka'e maqaan keessan galmaa'ee jira. Maatiin keessan ituu nafin. Ameerikaan galmeessiteetti mootummoonni gamtoomanii galmeessanii. Waa'ee Tigraay keessatti ta'e irratti duguuggaa dhala namaa jedhamee genocide, ethnic cleansing jedhamee war crimes jedhamee mata duree sadiin wanti isin hojjettan ENDF jedhamee galmaa'ee inni kaan publicity published ta'ee jira. Inni kaan immoo biyyoonni gurguddoon harka isaaniitti qabatanii taa'aa jiru. Yakkamtoota taatanii. Waan ofii barbaaddan dizaayinii gootanii ofii keessanii hinnan atuun xaxxanii akka goona jettanii barbaaddanii ituun ta'in namicha tokko barcuma irratti eeguudhaaf kana taatanii. Akkasuma ta'ee waraana sana injifattanii dhumeemma waraanni Tigraay rakkoon achi jiru xumurame hin taane. Hin taane mucaa namaa nama nagaa jiraatu lafarraa fixxanii raattanii waraanni sun hin xumurame. Ituu waraanni sun hin raawwatin amma immoo Amaaratti immoo ceetan. Salphinni Tigraayitti isin irratti ga'e ammas naannoo Amaaraatti isin irra ga'eera. Oromiyaa keessatti itti fufaa jira. Hin ga'uu jedheen kan isin gaafachuu barbaadan kanaaf namicha maraataa qalbii kan hin qabne of malee mucaa namaa arguu kan hin dandeenye baattanii hamma yoomitti deemtuudhaan. Isin keessa namni tokkittiin yoo jiraate dheeniyan kan hin dubbatu. Namumti tokkittiin jechuun waa'ee qabeenya saammatanii, qabeenya raamuu, biyya hiyyoomsanii ofiin jiraadhasa jechuutu hin ta'ini. Waa'een biyya kanaa nagalchaa. Biyya kana itti dadhabeera. Kan jettan yennaa ta'e jechuu kooti. Isa wal dorgommii siyaasaa miti kan hin jedhaa jiru. Jechuun gaaffiidhuma uummataayyuu miti amma kan hin jedhaa jiru. Wattaaddara warri taatan wattaaddaroonni yeroo hundumaadha waa'ee Itoophiyaa isinitti himameeti kan isin lola dhaxxan. Itoophiyaa isin lola dhaxxaniif suni hamma yoonaa lolarra jirti. Rakkinni ishee tokkoyyuu hin furamne. Karaa isin amma deemtan kana rakkoon biyya kanaa hin furamu jennee isinitti himne. Salphinarraa salphinatti, salphina tokkorraa salphina kan biraatti ce'aa hamma yoomiitti adeemtuudha. Amma sirra deebi'eenyadha kan kana isin gaafataa jiruufanii namumti tokkollee yoo isin keessa jiraate kan waa'een kanaa isin dhiphisu jira jedhee waan ani yaaduuf jechuudha. Kanaaf wanti isin jedhaa jiru filannoon isin fuuldura jiru ifa galaadha. Ifa galaadha.
Yookaan lola amma itti jirtan kana naannoo Amaaraas naannoo Oromiyaas itti fuftanii yoo barbaaddan immoo tarii maraannaan sun yoo dhaabbachuu baate Tigraayinis itti dabaltanii loltuun kun hamma dhumaatti lolee akka inni bittinnaa'u gochuun hin bittinnaa'u baay'ee isin hirkatti bittinnaa'a. Namni tokko iyyuu tuun isin hirkatti bittinnaa'a loltuun kun. Gaafa sana immoo eenyu akka dursee salphatu isin hubeettu. Loltuun kun gaafa bittinnaa'e raawwate eenyu akka dursee salphatu eenyu akka lafa lixu dhabu isin hubeettu. Abiyyi lafa dhaqu qaba. Loltoonni middle level giddu galeessa irraa kaatanii achii ol jirtan garuu lafa dhaxxan hin qabdan. Yoo dhaxxanis yakkaan qabamtu sila isinitti meera. Lafa dhaxxanitti yakkaan qabamtu. Abiyyis kanuma carraasa. Lubbuudhaan ba'ee biyya kana keessaa baqatee deema taanaani lafa dhaqutti ila kollettaa isaa qabanii rarraasaniitu kennu warri isa simatan. Hin qabama Abiyyi lubbuudhaan ba'eedhaan. Mucaa namaa lafarraa duguuganii hamma dhumaatti baqatanii dhokatanii jiraachuun hin danda'amu. Charles Tayloriin Laayibeeriyaa. Hamma yoonaa waan mana hidhaatti ittineedha. Kanaaf isin ijoollee hiyyeessa funaantanii humnaan qabdanii lolatti naxxanii hamma dhumaatti deemtanii loltuus bittinneessitanii ofii salphattanii salphinatti galuu manna filannoon inni lammataa akka sila milkeessaan jedhe namicha kana isinumti mataan keessan kollettaa isaa qabdanii mana hidhaa gashu. Gotottanii hin dandeessu kana beektu. Gaafa kun ta'e yoo xinnaate hojii koo jedhanii inni lola adeemsisan. Caasaan mootummaa hojii koo jedhee inni nama butu. Lolli Oromiyaa keessa jiru, kan Amaara keessa jiru, muddamni Tigraay keessa jirus hin dhaabbata. Hin dhaabbata. Kana jechuun rakkoo biyya kanaatu halkan tokkotti furamaa jechaan jiru. Namichi kun yoo deeme garuu biyya kanaaf nagaan hin deebi'an jedhaan. Waa'ee nagaa biyya kanaatu isin dhiphisa yoo ta'e akkuma afaaniin dubbattan yoo dhuguma nagaa biyya kanaatti isin dhiphisa ta'e tarkaanfiin inni jalqabaa ofis oolchuu barbaaddu yoo ta'e loltuu kanas akka inni lubbuudhaan hafu barbaaddu yoo ta'e namicha kana ari'u. An kanuman jechuu barbaada milkeessa.